Beenun gallaa salaalumatti biyya jabbiin namaa guddattu kan hiriyaa waliin dhaabbattu biyya sa'aa biyya waati. Beenun gallaa salaalumatti biyya gaangonni zinnaara dhaltu biyya fardeen Oromoo jirtu biyya bonaan kunniin magartu. Beenun gallaa salaalumatti biyya saawwaa biyya waati biyya goonni daggalaa bokkisu biyya ummanni gootaa weeddisu biyya rasaasni qilleensarraa ilchisu. Beenun gallaa salaalumatti. Harka fuunee akkam jirtoo dhaggeeffattoota keenya walaloo fi sirba amma dhageessanirraa qophiin maaliin beekamanii salaalee akka isin boosu ni tilmaamtu jedheen abdadha. Qophiin maaliin beekamanii salaalee bu'ee waa'ee goota tokkoo nu seenessa. Qophiin kun kanaan dura raadiyoo Oromiyaa wayita dambalii gabaabaan qofa tamsaasaa turetti dhiyaatee ture. Seenaan kun seenaa agarii tulluuti. Dhaggeeffattoonni hedduunis seenaan kun dambalii jiddu galeessaa fi FM Oromiyaatiin akka irra deebi'amu gaafataniiti turan. Egaa seenaa agarii tulluu dhaggeeffachaa bashannanaa kan jennu qopheessee kanan dhiyeessu Abbabaa Maqraa gama ogummaa teeknikaatiin Masuud Omarii bashannana gaarii jenna. Oromoon hortee lama qaba. Isaanis Booranaa fi Baarentummaadha. Kanneen lamaan keessaa Booranni hangafaadha. Innis gama isaatiin hortee lama qaba. Isaanis Maccaa fi Tuulamaa. Ilmaan Booranaa kanneen keessaayis hangaftichi Tuulamaadha. Tuulamnis akkasuma ijoollee sadi qaba. Isaanis Daachi, Bachoo fi Jiilleedha. Akka seenaan agarsiisutti warri biyya Salaalee keessa jiraatan baay'inaan ilmaan Tuulamaati. Ilmaan Tuulamaa gosa balbalaa fi ollaadhaan waliin jiraatu. Salaalee immoo biyya isaan keessa jiraatan keessaa tokkodha. Salaalee biyya Baqsaa, biyya Coomaa, biyya Sangaa, biyya Loonii, biyya Qamadii maaltu waliin gaasittanitu dhaggeeffattoota keenya. Salphumatti biyya Galaanaa Quufaa jechuun ni danda'ama. Mootummoota darban keessaa guutuun biyyattii warra garboomsanii dafqa namoota xuuxachaa jiraataniin hoogganamus kan Salaalee immoo addadha. Salaalee keessa warri jiraatan sirna dimookiraatawaa kan ta'e sirna gadaallee saamamaniiti kan turan yoosan. Oromummaan isaanii akka irraanfatamus xureessuuf yaalaniiru. Afaan isaanii akka dagatanii fi jibbaan yaarii guddaan taasifamaatii kan ture. Qabeenyaas kan horachaa turan ofiisii miti warra akka silmii itti maxxananii
dhiiga fi dafqasaanii xuuxaniif malee yoo san ummanni salaalee dhiitamuu kana ni dadhabe kun biyyaa bahee kun immoo biyyoo ta'e lafaa fi qabeenya isaa gatee dhiyeesse jechaadha. Lafti fudhatamuu ishiitiin immoo loon Oromoodha bakka dheedan dhaban Oromoonis imimmaan harcaasaa akkas jedhe boo'e. Sin gurgura yaa guchee koo yaa guddisa daa'imman kootii sin elmanne yaa harbootoo kaloo eessainsii fideetii jedhan. Egaa gucheen maqaa qotiyyoo harboon ammoo maqaa sa'aati dhaggeeffattoota keenya. Kana qofaa miti ummanni salaalee waaqattis ni boohan abaarres ni abaaran. Ati yaa ambee abarraa maa qotte maasii lagarraa hiyyeessi badee lafarraa sitti argu wayyaanni warraa jedhan. Waaqnis imimmaan isaanii kana argee dhagee jalaa hin callifne albuunni aayyolee Oromoo fi abbootii Oromoo goota ta'ee akka uumamu taasise. Ijoolleen dhalatan kun ramaca kun labooba abiddaat itti ta'an. Gootota dhalatan kanneen keessaa kan akka Jeneraal Taaddasaa Birruu, Agarii Tulluu, Irkoo Tulluu, Baqqalaa Badhaadhaa, Taaddasaa Hordofaa, Asaffaa Shaaroo Lammii, Gabalee Birruu fi kan kana fakkaatan hedduun Salaale keessatti uumamaniiru. Maal kana qofa gara boodatti immoo ijoolleen dirree darraatti uumamanis akkasuma hedduudha. Ijoollee qabsoon dhalte jechuudha. Ani kotadhee buleera, horii kotteeffateera, teessoo mitoomeera. Nagaan koosnaa eegame, ofiin tokkocheera. Hundumaa naa guuttessa, galataa si galfadha. Bu'aa keessan gammadee, beeksisuu dirree darraa. Fageenya qaxxaamuree garuma yaadaan deema daandiin shaaga'een sagalee kee milkooftuu shimbii roobechuu shimbii qaamaa qaamila kootii awwaara taa'ee kophee kaawwatee dhaabbii uummataa kuffeessaa gaatti argatee itti sooratee. Aanaa dagamitti daa'imti tokko dhalateera. Abbaanii fi haati daa'ima kana akkuma waaqa kadhataniin milkaaniiru. Obbo Tulluufaa jechaadha. Samiin Salaalee amma gammachuudhaan taliila roobeera. Tulluuwwanis akkasuma boonuudhaan duumecha mataatti baatanii waaqa galateeffatan. Malkaawwan fishiliquudhaan gamanaan guutanii dumbuluqan. Ilmi dhalates Agarii jedhameeti kan moggaafame. Maqaa guutuun Agarii Tulluuti jechaadha. Mucaan kun bifaan diimadha. Akka seenan agarsiisutti ijoollummaa isaatti bishaan qurxummiffataa ka jedhama. Yoo muka korommoo qamalettuma. Ijoollummaa isaatti kan waa hin sodaanne kan onneen isaa onnee leencaa ta'e jechaadha. Agarii Tulluu jechuun keessa'oo bishaan gaararraa hallayyaatti gadi yaa'u waliin yoo gad utaalu nama odoo hin taane uumama biraa kan bishaan waliin dhalate fakkaata jedhama. Agarii Tulluu warra isaa hiyyeessadha jedhama. Kan bulaa turanis dabqa isaanii warra abbaa lafaatiif gabbaraati turan. Abbaa lafaatiin abbaan isaa yoo dhiitamu yoo saamamu warri isaa yoo gaddan Agariin sammuusaa kan daa'ima isa corqaadhaan hubateera. Jiruun kun isa guggubeera. Ijoollummaa isaatiin akka mankaraaree ergaramee nama gadi ta'uus sirni yoo sanii itti murteesseera. Akka ijoollee dureessaa barnoonni hin yaadamu biddeenayyuu quufnan dansadha. Carraan Agarii kana keessa otoo jiru wanti birootis itti dhalateen saamamus
qotee kan isaa laatu arrafamus kan mucaa koo jedhee ija keessa isa ilaalu abbaan isaa ijoollummaadhaan irraa boqote. Egaa jiruuf jireenyi Agariidhaa du'a abbaa isaa booda itti dukkanaa'e. Dukkanni kun immoo dukkana birootiif dabarsee isa kenne. Dukkana kana keessa luka isaa isa ijoollummaa duduba warra garboomfattootaa keessa seensisuun dirqama itti ta'e. Obboleewwan isaa Irkoo Tulluu fi Jimaa Tulluutis akkasuma akka seenan agarsiisutti. Jara kana sadeen keessaa Jimaan hangafa, Irkoon jiddu galeessa yoo ta'an Agariin immoo sadaffaadha. Agariin kan booda gootummaadhaan guutuu biyyattiitti beekame kun yeroo ijoollummaa du'a abbaa isaa booda bakka seenu dhabnaan tiksee galuuf beekame. Warra abbaa lafaa, warra dafqaa fi dhiiga abbaa isaa tuutan, warra humna isaa nyaachuuf nyaannaa jecha waraabichaa mari'atan biratti. Haaluma kanaan qorraan qorra, aduudhaan aduu otoo hin jenne loon eeguu calqabe. Akka turraan immoo qotiisatti bobba'e. Mucaan kun hojii isaa irratti cimaadha. Bu'aan inni buusus akkasuma olaanaadha yoo san. Garuu immoo innis akkuma abbaasaa humna isaarraa fayyadamuu hin dandeenye. Harki isaa madaa'ee buuqachaa'ee bifaan gurraachee kan oomishu kana kan akka barbaadetti filatee garagalchee nyaatu ilma abbaa lafaa kan harki hojii tuqee hin beekne isa harka burtukaanatiin. Egaa guutuu Salaalee keessatti namoonni akka Agariitti dhiitaman hedduudha. Kan dhiitus akkasuma garummoo dhiitamuu fi saamamuu kana keessatti lakkii hin ta'uu na nyaatinaa jedhee kaffiin ciru meeqa ture laata? Kun yaadan yoo didu kun immoo qaamanis bosona galuudhaan fincila. Agarii Tulluutis saamicha ijoollummaadhaan irra ga'e kana ijoollummaa isaa ganamaatiin kan itti fincilaa ture. Agarii sammuu ijoollummaa isaatiin yaada keessa galeera, ofis gaafateera. Jarattiin tuni maanu nyaattii jedhe. Ilmi namaa yoo dhalatu walqixa ta'us ni yaade. Jarri garuu mo'aa ambassaa nagad Yihudaa kan waaqarraa buune ofiin jetti ture yoo san uummataan. Egaa Agariin muka yoo koru qamaleedhuma jedhama. Sammuu mukaatirra bahee irraa gadee yoo kolfu nama isa ari'u aariidhaan guba. Kana malees namni yoo isa aree bishaan yaa'aa gaararraa gadi utaalu waliin hallayyaatti gadi utaala. Yoo garba geessa ga'umboo salphumatti daakee gamaan baha jedhama. Egaa kun haala isaa kan ijoollummaati. Agariin abshaala ta'uus ni agarsiisa. Abshaalummaa isaa kanaatiin immoo warra garboomfatanii isa bulchaa turan jalaas haala kanaan jalaa baha ture. Ministeri vale puna akera kormato ministeri vale puna jama hormani suntuklu akera kormato oketane tumagulla jama hormani suntuklu akera kormato oketane tumagulla. Agariin gobee yoo dargaggoomummoo namoota ulee itti fudhatanii fi arrabsan deebii kennuu calqabe. Kaan ulee kaan immoo arrabaan. Kana malees tuffiis ni calqabe. Tuffiin isaa kun immoo gocha isaa irratti ni mul'ate. Amma onneen isaa bosona galeera. Gurri isaa gurra gaadduwwanii yookaan shiftoota Salaalee dhaggeeffachuu eegaleera. Warra dafqa isaa nyaatan caccabsuu kan danda'u yoo qabsaa'e qofa akka ta'es keessi isaa itti maatu jira. Kana gochuuf immoo hallayyaa fi bosona Salaalee malee manni isa danda'u hin jiru. Jarri mo'aa ambassaa nagad Yihudaa salphaa hin turre waan ta'eef yoo san. Wayita kana obboleessi isaa Irkoonis shiftaa ta'aati jira. Yaalii adda addaa wayita taasisaa jirutti Agariinis itti makameera.
ijoolleen tulluu lamaan garaadhaan wal ta'an jechuudha. Cunqursitoota hin nyaannaa jecha waraabichaa mari'atan gombisuu fi barbadeessuuf kaanii jiru jechaadha. Amma obboleessa biroo kan waa'ee itti matan qawwees qabataniiru. Kuni filannoo yoosaniiti. Aanan dagam ammoo abbaa isaaniiti. Ka'umsi ijoollee kanaa dagam wanta ta'eef. Dagam kun kan sirbitoon hedduun weeddisaniifi. Dagam yaa dagam jaartii dhaqam. Meeqa keenyatu hin dhageenye laata sirba kana. Dagam egaa wiirtuu dhokannaa agarii fa'aadha. Kana malees gaarreen raasoo, leemman, yaabanoo iddoowwan nama guban ta'an agariifaan ija boba'aadhaan gadi ilaalu wanta ta'eef. Rakatula sama sabotan biyanga salare dinasa dabanga biya jangkana daongo Daromulu adanu biya bajugi silanga alangana biya bokara turanga kawajrumani Biya bebe kudanga rakabora lendirorane dharma vadoma kayang Yaya tola da dora bibune moti Nibi adulu gamadang Irara dari tulu vite yeruheme Kajaga koju julap Chandiye kora rambu bangati mane Ya mule boy kata dewa rabulu Ya mule boy tusina buga bakani Ya mule boy rabulu bangati mane Ya mule doa rabulu bangati mane Gaarreen Salaalee kan uummata Salaaleeti. Uummanni Salaalee immoo cunqursitootaan akka gara qabaa ture wanta ta'eef ijoollee kooluu itti galte tana hin saaxilu ture. Biyyeen gaarri qilleensi malkaan tulluun hundi jara kana nurraa buqqisiidhaaf waaqa kadhatu. Jarri immoo gama isaaniitiin gaangee yaabbachuudhaan ashkarii yookiin gargaartuu of jala oofuun keessa faxuulu ture. Uummata kana yoo barbaadan lafarraa buqqisuun ari'u. Dafqa isaanii malee duroomuuf yoo hawwan uummanni naannawa kana jiru keessaa Oromoon hamileedhaa cabee lafa ilaala ture. Yeroo hunda akkuma amantii isaatti immoo jara kana akka irraa buqqisu waaqa itti kadhatu ture. Balabbaatonnii fi abbootiin lafaa yoosan uummata Salaalee kana lafarraa buqqisuun maqaa jijjiiranii Baalee fi Arsiitti akka baqatu taasisu ture. Haaluma kanaan Baalee fi Arsii keessatti Salaalee Safar jedhanii maqaa itti baasan. Kana malees uummata Arsii fi Baalee san uummata Salaalee kana waliin walitti naqu ture. Yoosan agarii tulluu daba jara kanaa sirriitti hubatee ture. Uummata isaa dhiibuun biyyaa akka bahu taasisaa kan turan alagaa qofa otoo hin taane namoonni naannoo sanii tokko tokkos himatamaniiru. Kanammoo agariin argeera. Keessaa uummanni bal'aan Salaalee biyyaa akka bahu taasisaa kan ture Fiitaawuraarii Amdee Abarraati. Akka seenan kaasutti Fiitaawuraarii Amdeen akaakayyuu Raas Kaasaa ilma Dajjaasmaach Abarraati jedhama. Fiitaawuraarii Amdeen kun uummata abootee fi dagamtaa'eef ka'ii nama dhorkedha. Mana isaanii boorataan irratti diddiigaa ture. Namichi kun gochasaa kanaan geessuun deessee ciiftu jaarsa fi jaartiin humna hin qabne mana keessa jiraatanii fi dhiisanii dhimma ittiin qabu ture. Dhimmi isaa duuba dhaabbatee boorataan boorachiisuu qofaadha. Kaayoon isaa immoo qonna babal'ifachuudha. Gochasaa kanaan namoonni hedduun dhiiga bu'aniiru. Uummanni Salaalee madaa garaa isaanii jiru kana weedduudhaanis ibsaniiru. Ati yaa Amdee Abarraa maaf qotte maasii lagarraa hiyyeessi badee lafarraa siyaa argu ayyaanni warraa jedhan. Kotate bulera, ori kote patera, keko komera, naga kosa egame, ofi to putera, ulumana putera, galata sigal pada, buah ketan gammati, begitu dirgata.
Fageenya qaxxaamuree garuma yaadan deema daandini shaaga'een sagalee kee milkooftuu simbii dhoowweetuu shanii. Seensa qophii keenyaa keessatti seenaa dhaloota Agarii Tulluu kaafnee ijoollummaa isaatti baalabaatota irratti kan fincilee fi kan mirga ofiitiif dhaabbachuu calqabe ta'uu ibsineerra. Agarii Tulluu diimaa gabaabaadha. Garuu onneen isaa gaara salaalee hunda caalti. Gaarreen Dagamii fi Leemman immoo akka abbaa fi haadhatti of jala godhatu. Akka torban kaafnetti abbaan isaa erga du'ee booda tiksee galee ture. Tiksee irraa immoo qonnatti ce'e. Bu'aas olaanaa buuseen. Garuu dafqasaa kan guduunfatu warra baalabaatotaati. Kan akka Agarii fi obboleessa isaa akka shaffatan kan gochaa ture. Ankootadhee buleera, horii kottiifateera, keenkoos mitoomeera, nagaan koos na eegame, ofii tokkocheera. Hundumaa naa guuteessa, galataa si galfadha, bu'aa keessan gammadee, biqiltuu dirree garraa. Agariin jiruu fi jireenya badhaasan keessaa ba'uuf odoo shiftummaa yaaduu wanti tokko akka tasaa dhufe. Kuni isaaf carraadha. Carraan kun carraa loltummaati. Mootummaan Haayile Sillaasee loltuu akka ta'u filate. Agariin loltuu kan ta'uu fedhe jaalateetii miti. Garuu immoo yoo achi galee meeshaa waraanaa ni argata ni leenji'as. Leenjiin kun immoo kaayuu isaa waliin deema. Qaamni isaa ni jabaata. Meeshaa gurguddaa addaan hiikee walitti deebisuus ni barata. Barri loltummaa isaa kun akka seenan kaasutti calqaba bara 1950ti. Umriin Agariidhaa bara kana reefu 20 hin taane. Yoosan Jeneraal Taaddasaa Birruu immoo olaantummaadhaan waraana kutaa tokko hoogganaa jira. Akka carraa ta'ee Agariin erga leenji'een booda kubur zabanyaa ta'ee karra masaraa mootummaa eeguu calqabe. Kubur zabanyaan kun waamicha kabajaa yoo ta'u namni carraa kana argatu hundi kan ittiin boonu jedhama. Agariinis abshaalaa fi wanti hundi kan dafee galuuf ta'u waan hubataniif qawwee kennaniif balbalarra kaa'an. Bakka kana wayita hojjetu warra Salaaleetti beeku hunda ni arge warra baalabaatotaa jechaadha. Jarri kun iddoo hojiitis dhufuudhaan tuffii duriisan itti agarsiisu. Agariin akka lukarra kufee sagaduufis ni barbaadu ture. Agariin garuu meeshaa hidhate saniin odoo fixee filata yoo san. Cunqursitoonni biyyee mukaa fi biyya Salaalee guutumaan guututti taa'eef gahii dhoorkan masaraa Haayile Sillaasee dhufuudhaan seenanii yoo bahan Agariin ni ilaala ture. Jarri kun of tuultotaa fi mataa isaanii qofa jiraachisuu warra barbaadan, warra ummata tuffatan, warra addunyaa mataa isaanii xiqqoo ishii ummatanii keessa jiraatan ta'aniiti itti mul'atan. Warri kun sanyii xiqqoo ishii lakkaa'uudhaan nuti qulqulluudha warra ofiin jedhan. Mo'aa Ambassaa Za'imin Nagad Yihudaa warra qulqulluu warra samiirraa gadi bu'ee akka jechuuti kun. Warri kun maqaa Amaaratiin warra daldalaa turani. Garuu Amaaronni biroo akkuma Oromoo dhiitamaa saamamaati kan turan yoo san. Kanammoo Agariin sirriitti hubateera. Jara kana kaa Finfinnee yoo dhufanii mootii isaaniitiif sagadan baay'ee jibba. Agariin jara kana kan jibbu saba biroo waan ta'aniif miti. Agariin yoomiyyuu taanaan saba biroo tuqee hin beeku. Ummanni maaliif wajjin jiraata kan jedhu gaafii isaati miti. Gaafiin isaa gaafii dimookiraasiiti. Gaafiin isaa baalabaatonni Oromootis ta'anii kan saba biroo maaliif hiyyeessa dhiichuudha. Maaliif ummata saamuudha. Oromoos ta'ee sabni biroo dafqasaa ofiin fayyadamuu qabaadha. Kanaafuu jarri kun yoo masaraa Haayile Sillaasee dhufan dhiigni isaa baay'ee tokko daffa.
jarri kun misooma tokko ummataaf kan yaanne garuu akka sirni itti maxxananii kan ummata xuuxan ta'utu itti mul'ata. Yoo san masaraa mootummaa Haile Sillaasee keessatti qaamni uummatarraa filatamee itti hirmaatu hin jiru. Hundinuu warra sanyiin wal filatee dhuf qofaadha. Jarri kun immoo akka gaaraa of tuulu turen. Agaris taanani akka gaaraa dura dhaabbachuudhaan abdii isaa jala dhoksu. Jiruu isaatis ni dukkaneessu turen. Yoosan firoottan isaa cunqursitoota kanneeniif biyyaa gadhiisanii gara Arsii fi Baaleettiin akka baqatanis Agariin ni yaadata. Yoo kana yaadatu onneen isaa ni bokoka. Agariin qaaman gabaabaa ta'us onneen isaa guddicha samii jala gahudha. Kanaafuu jara gaarreen kanneen deeguuf filata. Gaarreen kanneen dhibee biyyoo godhuu barbaada. Garuu immoo karaan isaa baay'ee rakkisaadha. Wanti isaa utubaa sibiilatti bu'anii ofumaa irraa kufuu fakkaata. Agariin yeroo hunda of gaafata. Dhuguma ani maalifan karra jara kana eegaa jedha. Yoo tokko tokko immoo meeshaa hidhate kanas ni gaafata. Ani fi ati maaliif bosona hin galle jedhaan. Yaa ta'u malee yoo san miiltota isaa waliin marii akka kana gochuu ni sodaata. Loltoonni hunduu maqaa walii balleessuudhaan sadarkaa guddinaa wanta barbaadaniif tokko waa dhageenyan kaateef asaasa wanta ta'eef. Akka seenan agarsiisutti calqaba bara 1950 keessa yeroo mootummaa Haile Sillaasee garagalchuuf yaaliin itti taasifamedha. Yaalii kana kan taasisan ammoo jeneraalota lamadha. Isaanis jeneraal Garmaamee Nawaay fi Mangistuu Nawaay turan. Egaa loltoonni addaan wal qooduudhaan mootummaatti ni finciluu kun immoo ni deeggarus ture. Kanaafuu wal amanuun hin turre. Agariinis kanuma sodaata wanta ta'eef hiriyoota garaasaa ni dhoffata ture. Yoo san warri biroo aarii akka Agarii qabatanillee waltajjiin Agariidhaan wal arganii itti mari'atan hin turre. Haa ta'u malee gara boodaa Agariin dhaabbata Maccaa fi Tuulamaa yookiin waldaa wal gargaarsaa keessatti miseensa ta'een. Seenaan akka mul'isutti Oromoo dabalatee sabaa fi sablammoonni biroo kan garaa walitti himachuuf wal gahan iddoo kanatti argamu. Namoota akkasii keessaa jeneraal Taaddasaa Birruu isa tokkodha. Waldaa kun yoosan waldaa misoomaa yookiin kan magariisas ni jedhama ture. Yaadannoon jara kanaatis obboleessa kee akka mataa keetti jaaladhu waan si godhamuuf barbaaddu atis namoota birootiif godhii kan jedhu ture. Yaa sabbaa shaara lammi ate yaa barmatoo yaa sabbaa shaara lammi akka namaa taatu namni ate yaa barmatoo akka namaa taatu namni otoo bisilaa kan budu ate yaa barmatoo yoo katamaa taate malee gosti ofii namaan kennu ate yaa barmatoo yoo alagaa taate malee ministirii baalee buna ate yaa barmatoo ministirii baalee buna gama ormaanii sintufnu ate yaa barmatoo hojjetanne tuuma bulla gama ormaanii sintufnu ate yaa barmatoo hojjetanne tuuma bulla. Agarii Tulluu jeneraal Taaddasaa Birruu maqaa ulfinaa fi kabajaa isaaniitiin beekus jeneraalichi garuu loltuu sadarkaa gadaanaa kanaaf beekuu hin danda'u. Jiruuf jireenyi jara kanaatis gargari wanta ta'eef. Garuu immoo kaayyoo qaban irraa kan ka'e amma isaan lamaanuu tokko ta'anii jiru. Ijoollee salaalee ijoollee biyya tokkoo ta'uunis akkasuma walitti firoomsa. Qubni tokkotti aanuun dhuguma wanta ta'eef. Jeneraal Taaddasaa Birruu abootitti dhalatan. Agariinis naannuma kanatti iddoo Leemman Sillaasee jedhamutti dhalate. Jeneraal Taaddasaa Birruutis mucaa dargaggeessaa gaara ofirraa dhiibuuf irree jabeeffatu kana safaranii ilaalaniiru. Yeroo xiqqoo keessattis waan jabduu hojjechuu akka danda'u abdataniiru. Jeneraal Taaddasaa Birruu adeemsa Garmaamee Nawaay fi Mangistuu Nawaay kan fashaleessan ta'uun seenaan ni yaadata. Garuu immoo waggaa 6 booda finciluudhaan dabaree isaanii mootummaa garagalchuuf yaalanitti turan. Yarro mulu aganu biya bashuki silam alam kana biya bogala turam akawajiru mani biya bebe kudang ada kalora le jiro dane karma bado bagayang
ya tola da dora bi mune moti ni bi adlu gamadam irara dari tulu bi te yeruhene bindime tu hamuna kamiyera kuma jole dalale ergaji lawali jene garanu rafe pulang daga ko juratu tadiye ko adamu bakati male ya bule ko erkata dewa raviru ya bule ko dinabtu ka bakani ya bule ko adamu bakati male ya bule to adamu bakati male kakatu pura tang ayada potantiyang ayada potasabang alami wantiyang dhaggeeffattoota keenya seenaa jeneraal Taaddasaa Birruun qophii tanaan duraa keessatti dhiyeessinee turre. Egaa mootummaa garagalchuuf yaalii taasifame keessatti agariin ni hirmaate. Garuu warri kun yoo hidhaman agariin dhiyeessee baheera. Maaliif yoo jedhame yaaliin bara 1959 mootummaa garagalchuuf taasifame wanta fashalaa'eef. Kaayyoon isaanii guddaan wanta fashalaa'eef qabsoo xiqqooshii kan mataasaa adeemsisuuf amma qophiidha. Agari tullu qabsoo mirga dimookiraasii ka'eef kana calqabuuf kan itti turu ammoo naannoodhuma dhaloota isaatiin. Kanaafuu baruma san bara 1959 jechaadha karra mootummaa otoo eeguu banaatti gatee qajeelen gara Salaalee gara Bosonaa jechaadha. Amma shiftaa ta'uuf murteesseera. Wanta kana qawween garaa itti himatu emmi waadeen abidda waliin qophoofteerti. Agarii waliin bosona seentee aaduuf mirgaaf jecha abidda tufuuf qophii taateerti. Ya tabbashara lamni asea tarmato ya tabbashara lamni akana manta tunami asea tarmato akana manta tunami oto bisilla tambudu asea tarmato yo kadama tate male gosi obina mangenu asea tarmato yo alaga tate male ministri vale puna asea tarmato ministri vale puna dama ormani sentukmu asea tarmato hojatane tuma kulla dama ormani sentukmu asea tarmato hojatane tuma kulla Agariin Salaalee fi naannoo sanitti shaffateera. Shiftaa yookiin gaadduu ta'ee beekamtii argachuuf immoo yeroo itti fudhanne. Maqaan Agarii Tulluu jedhu qilleensa Salaaleetiin dachee fi samii Salaalee keessa dambali'aa jira. Agariin shiftaa ta'us shiftoota birootiin gargar ture jedhama. Inni hannaa fi saamicha irratti hin bobbaane. Haalli kun immoo warra aangoo qaban ni sodaachisa. Guutuun Salaaleetis deeggartoota Agarii ni ta'an. Agariin warra saamamu ni simata, warra saamu immoo ni galaafata. Uummatarra goree uummataaf dubbachuun kun immoo maqaa Agariidhaa sirrumatti ol qabe. Deeggartoonnis ni heddummaatan. Haalli kun baalabbaatota dabalatee qaamota biroo mataa dhukkubsaati ture. Kanaafuu waanuma Agarii jedhamu kana maaliif adamsinee hin qabne jedhanii mari'atan. Adamsanii qabuufis labsiin ni bahe. Akkamitti jarana Agariidhuma kana qabuu dadhabnaa jedha tokko yoo gaafatu. Nama dinqa gabaabduu lafa jalaa tokko bar jedha kan biroo immoo ni tuffata warri baalabbaatotaa jechaadha. Gabaabbina kanatti tolee qacaa jala akka bofaaloo jedha kan biroo. Eessa baasaa gaa jettaniiti. Amma huunee qabna jedha warri tokko tokkos ni mari'atu ni dhaadatu. Marii fi dhaadannoon isaanii addaan hin cinne. Eecha baasaa kanaan booda yeroo ittiin kenninu bakka seene san reeffasaa rarraasee fida. Isa qabuuf halkan tokko gahaadha. Namoonni lama qofti yoo na gargaaran Agarii nan gaha jedha tokko of tuulatu. Isaaf har'asaa balleessamoo lubbuusaa waliin akka bofaa mukarratti rarraasee hin fidu jedha kan birootis ni dhaadata. Dhaadannoon ammas itti fufeen. Yoo san wanti yaadamu badhaasadha. Namni Agarii qabe ni badhaafama. Kanaafuu dhaadannoon isaanii kun doggommiidha agarsiisa. Agarii qabuuf egaa hunduu ija hiram. Funyaan isaanii akka saree bakka hunda suufaa. Bool'oon sardiidaa yookaan jeedalaa odoo isaan hin hafin jechaadha. Haa ta'u malee jarri kun Agarii hin argan.
ija isaanii fuuldura dhaabbatee itti mul'atu harka isaanii jala taa'us hin qabamuuf. Har'a as jira kunoo mul'ate yoo jedhame boru hin jiru. Namichi kun sila qilleensa moo hanga jedhamutti rakkisee ture. Sodaan isaanii immoo akkasuma dabaleera. Harka sodaatiin uummata biroo ni mankaraarsu taa'if gahii isaan dhorku. Ya Sabba Sharalami, Ajaya Karmato, Ya Sabba Sharalami, Akanama Satunami, Ajaya Karmato, Akanama Satunami, Otobisila Gambudu, Ajaya Karmato, Yokadama Satimale, Gosi Obina Mangenu, Ajaya Karmato, Yoalaga Satimale, Ministry Vale Puna, Ajaya Karmato, Ministry Vale Puna, Dama Urmani Suntu, Ajaya Karmato, Ojatane Tumagulla, Dama Urmani Suntu, Ajaya Karmato, Ojatane Tumagulla. Agarin garamittuu hin banne iddoon isaa uummataadha. Magaalas ni dhaqa. Dirree irrattis farda ni gulufa. Mana fedhes yoo barbaade seenee yoo barbaade ni baha. Manneen qotee bulaa akkasumas kan balabbaatotaatis ni dhaqa. Qotee bultoota ni barsiisa, warra balabbaatotaa immoo lakkii dhiisaa jedhaan. Agarii argachuuf egaa dhaanannoo hedduun homaa hin godhu. Gaara matarayyasiin qotuun maasatti abidda qabsiisuun homaa hin buusu. Agariin manuma isaanii jira. Akka jedhamutti biyyi Salaalee biyya gaaritti baay'atee nama dhoksuu miti. Gaarri jiranis taanaan kan nama yoo dhoksan rasaasa namarraa dhoowwanii miti. Gaarreen Salaalee iddoo waraanaa hin ta'an. Isaan iddoo bashannanaati. Gaarreen tokko tokko kan guntuta durbaa fakkaatan, tokko tokko immoo kan irree dargaggoo fakkaatan iddoolee jaalalaati malee kan waraanaa ta'uu hin danda'an. Gaarreen kun afaan abiddufuu gonkumaayyuu hin qaban. Agariin kan dhokate achi keessaa miti. Agariin kan dhokate ture uummata keessadha. Lubbuu uummataa keessaa. Yoo san uummanni dimookiraasii waan dheeboteef gaafiin agarii gaafii isaaniiti. Kanaafuu agariin nama hedduudha. Uummatichi jaalalsaa kan ibsu sirbaani. Akkuma warra kaanii uummannis waa'ee agariidhaa ni kaasee haasawa ture. Waa'ee agarii dhageesseertaa jedha tokko ni gaafata. Tole tole balabbaatota namseetti guraarsee miti jedha kan birootis ni deebisa. Yoo dhalchan akkana jira kan dubbii keessatti hirmaatu hunduu. Haadholiinii fi ijoolleen dubraatis waa'ee goota kanaa ni kaasu. Amma odoo agariin mana kee dhufee hin dhoksitu jetti takka hiriyaashiitiin. Maaloo ani nan sodaadha agariin qeerransa garuummoo galaa nan tolchee gaggeessa. Kuni yaada ishii birootiin. Lakkisaa isa galaan isaa rasaasa warri jedhanis ni turan. Maqaa goota kanaa kaasuun warri ragadan immoo kunoo akkas jedhu. Jalalarraa qaban ibsuuf jechaadha. Salaale jala maranii maaliyoo salaale jala maranii. Erga agarii tulluu arganii maaliyoo kushee labanii agarii yaa korma koo sifan qalama hodhu morma koo jedhan. Sakatu mudata, sakotan tiang, salale jininar sadabang, biya jangkana gaong. Darro mulu aganu, biya goyugi silang, alam gana biya gokara turang, kawajiru mani. Biya bebe kusang, adakawara lenjiro adane, karma badoka kayang. Ya tola da dora bi mune moti ni bi atulu gamadam irara dari tulu bi te yeruhen da 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 ko jura tadiye ko aram bakati male ya bule ko kata dewa rabiru ya bule ko dina suka bakani ya bule ko ana bakati male ya bule to ana bakati male. Haadha agarii amansiisuudhaaf al tokko tokko ulee fi lola al tokko tokko immoo sossobaa fayyadamu. Mee ilaala isin haadha agariiti. Gurbaa kana maaf dhaltan hin jedhamu egaa. Garuu amma mootummaan dhiifama wanta godhuufi bakka jiru waamuu qabdu. Yoo kana hin ta'in rasaasan gubachuu isaati. Kanaafuu gara nagaatti dhufuu qabaa jedhu.
haati agarii garuu garaa isheetti kolfuu itti jettaniiti dhaggeeffattoota keenya. Tarii garaa isheetti isin kan qawween hin fidin ani suntuuxaa yookaan qimmiiddan akkamitti fida laata jechuu oolti. Garuummoo mana hidhaatti taa'eef ka'e ishii dhoorkaniiru. Haancuha foloda isaanii irratti tufaniiru. Agariin garuu argamuu hin dandeenye. Suntuuxaadhaanis kan deebi'u mitiin. Inni kaayyoo qaba. Kaayyoon isaa abbaa dafqa ofiitiin bulu, abbaa afaan ofiitiin dubbatuu fi kan kana fakkaatan uumuudha ture. Yoo san kaayyoon isaa dimookiraasii amma biqilee guddachaa jiru kun akka dhalatuuf fakkeenya ta'uudha. Kaayyoon isaa barnoota, ijaarsa daandii, fayyaa, ibsaa, bishaan dhugaatii amma uummanni fayyadame kana uumuuf ture. Kaayyoon isaa saamicha hin turre. Inumaayyuu shiftaa biyya saamu adamsee uummata keessatti adaba ture. Kanatu shiftaan adda isa taasise. Yoo san akkuma dura jedhame agariin hiyyeessa cunqurfaman hundaaf nama dhaabbateedha. Kanaafuu cunqursitoota biroon qofa otoo hin taane balabbaatota Oromootis hin dhiifne. Egaa yoo san warri balabbaatota shiftaa kana qabuuf baddaa gaara gammoojjii sululawwan laggeen hedduu lafaatti turan. Lubbuun uummataa qotanii garuu seenuu hin dandeenye. Jarri balabbaatota wanta dafqa uummataa saamanii fi uummatatti araramuu hin danda'an. Agariis hin argatan. Isaan gaangee koranii eebeluu har'a tumaalecha tokko na dharraasisaati tumaalecha naafitii jechuu qofaadha. Odoo hin hojjetin qabeenya ormaa humnaan nyaachuudha kaayyoon isaanii. Hootan ammoo agariin isaan adamsa. Akkuma isaan godhan guyyaa akkanaa mana kee nan dhufaatii birrii 1000 hanga kanaa naaf qopheessii jedham. Yookaan immoo bakka itti beellamee birrii irraa naqata warra balabbaatotaatiirraa. Balabbaatota carraan kun isaan qaqqabe keessaa tokko Giraasmaach Nagaash Habiibeeti. Agariin ergaa kana kan itti erge gara abbaa Nagaash obbo Habiibee Kuusatiin. Mikira darida, jitu ajarana, jirenyi garida, dua kasarida. Milanu kinaga, milanu kinaga, matuna rabbisu, manu kinaramu. Ergaan kun naaf gabbarii kan jedhudha. Balabbaatichis obbo Nagaash Habiibee eecha baasaa ani isaan qabdeetan isaaf gabbaraayii jedhan. Walitti dhaadhachuun kun itti fufeen. Agariinis garoodhaaf lafa haadhachaa jira. Balabbaatichi obbo Nagaashis akkasuma godoloon kun jedhuun gabaabaa jechuudhaaf. Agariinis sodaachisee hin hafne. Eeyyen ammakaa qilleensi salaalee yeroo duraatiif akka ribuu walitti butamu hedam. Agariin guyyaa jedhametti dhufuudhaan boombii mandisiise. Manneen balabbaatichaa aaraa fi labooban samiitti ol ka'an. Yoosan namni tokkollee dhaqee akka abiddarraa hin dhaamsine qawwee emmi waaneen isaa akka bakakkaa samii salaalee qaqqalaa ture jedhama. Haalli kun immoo warra birootiif jiila ta'een. Gonkumaayyuu balabbaatonni leemman Sillaasee qabeenya isaanii buqqifachuudhaan gara magaalaa Fiicheetti dhiyeessan seenaan akka kaasutti. Haala kanaan aarii keessa kan seenaan bulchaan awraajaa Kuyyuu fi Tawraarii Raddeewwan Dimmaa Keenyaw iddoo Caangee Mikaa'el jedhamutti agarii fidaa jedheet uummata mankaraarsaa ture jedhama. Uummannis aduu fi rooba keessatti gubachaa ture.
korma bule boli tani kase apa girma korma bule boli tani ati dapte korma bulla dapte bala goda ye jage boli tani ya da daro nabi ya te daro nabi amma burage chunabi ya da bala goda te dama kala Yosan shifta agarii jedhamu kana qabee namni mootummaatti dhiyeesse akka badhaafamus labsiin ni bahem. Labsiin kun meeshaa waraanaa guutuusaa lafa wantaa tokko waliin kennina kan jedhu ture. Kanaafuu hiyyeessis dureessis agarii qabuudhaaf abjootan. Agariin immoo wanta akka kanaa yoosanuu dhagaata jedhama. Yakki wayii yoo isarratti qindeeffamu bakkumatti bira gaha. Garummoo abbaan itti himu hin beekamu. Haa ta'u malee hiyyeeyyii isa qabuudhaaf abjootan kanneen miidhuu hin barbaadu. Yoo isaan miidhe kaayoo isaatiin alabaa wanta ta'eef. Kaayoon isaa hiyyeessa abbaa mirgaa taasisuudha. Cunqursaa balleessee dimookiraasii facaasudha ture. Eenyummaa ofiitiin boonuu, qabeenya ofiitiin buluu, biyya ofiin bulchuu kaayoon isaa afaan Oromoo sirriitti dubbachuudha ture. Kanaafuu isaan tuquu hin barbaanne yoosan. Garummoo mala tokko malatee malli kun kan mana loltummaatti bareedha. Maal godhe seetan? Rasaasa nama hin ajjeesnetu jira. Rasaasa sobaa kan afaan Ingiliziitiin dummy bullet jedhamu jechuudha. Egaa rasaasatti kana ni fayyadame. Rasaasawwan kanneen gurrachuudhaan mana warra isa qabuuf abjootanii kanatti qajeele. Duraan dursee mana gadi yaase. Odoo isaan hin beekin jechaadha. Taa'a jedheen ni teessise. Fuuldura dhaabbatee ofitti dhukaase. Kana qofas miti. Ana rasaasni nan ajjeesoo jedheen ni amansiise. Dabareedhaan itti kennee natti dhukaasaas ni jedheen. Itti dhukaasan. Agariin homaa hin taane. Ajaa'ibaadha. Ummatichi waan kana akka ajaa'ibaatti odeesse. Ardii fi samiis wal gahe. Agariin hin du'uu jedhame. Duraanuu ni sodaatu wanta ta'eef kan isa qaban dhiisatoo yaa Rabbii harrumaa nu galchiidha waaqa kadhatan. Gonkumaayyuu warri balabbaatotaa fi ashkaroonni adabatanii akka ta'an gorsuu calqaban. Harki agarii si gubaa taa'ii jechuudhaan. Oduun kun bosona hallayyaa biyyoo laggeen salaalee keessa labee warra isa hordofan gurra gaheen. Goota salaalee kan toorri hin dandeenye jedhame. Saayikooloojii yookaan xiinsammuu uummataa eeggachuudhaanis mala birootis itti dabale. Balabbaatonni awraajjaa kuyyoo agarii dhalaa as kennaa jechuuf gaaf tokko uummata gabaa dhufu walitti qabu akka hedan agariin ni dhagahe. Egaa malli inni yoosan males hiriyoota isaa waliin kan raawwatamedha. Gaafa gabaan akka boruu oolu jaarii uummanni sodaatu tolchee gabaa keessa dhaabe halkan jechaadha. Bariisaa uummanni yoo achi ga'ee kana armi dhalate hunduu gara mana isaatti kottee koo na baasi jedhan. Kuni ajaa'ibaadha jedhame. Agarii akka namaatti odoo hin taane akka hafuura wayiitti hubatan. Hundinuu mana isaaniitti galanii waaqa kadhachuus ni calqaban. Warri balabbaatotaa dhufanii iddoo gabaa yoo gahan uummanni hin jiru wanta ta'eef ni rifatan. Garuu jaarii gabaa keessa dhaabbate kan xiyya ofirraa qabu yoo ilaalani wanta tokko shakkan. Qawwee itti qabanii yoo bira gahan duwwaadha. Aariidhaanis lafa lixan. Agariin uummata mooksee akka ari'eesi ni shakkan. Jaruma kana keessaa tokko immoo wantumti agarii jedhamu kun waan seexanaa ta'inaa laataa jedhanii ni sodaatan. Yoosan fiixawuraarii muruu asanuu namni jedhamu garuu gochasaa kana amanee hin sodaannes hin fudhannes. Ankota deebuleera, horii hojjefateera, keenkoos misoomera. Nagaan koosnaa eegame, ofiin sobbulcheera. Hundumaa naa guuttessa, galataa si galfadha. Bu'aa keessan gammadee, biqiltuu dirree darraa. Eegaa rooroo maraati, nagaan
Fageenya qaxxaamuree garuma yaadan deema daandiini shaaga'eem sagalee kee milkooftuu simbii roowweetuu shanii qaamaa qaamina kootii awwaara taa'ii kophee kaawwate dhaadhuun mataa gubbeesaa gaatti sargatee itti soorate gaatti raamuka silkii kan biyyaa biyyuu dhumaa toleessisu ergaan sitti dhaammataa akka gammachuu koonaa ibsitu ergaan sitti dhaammataa akka gammachuu koonaa ibsitu. Nabate, ekati argate yaado nadise. Dagari wa ko kadarago, indumku ato imapiko. Ekuma wa ana pume, ekena kene ka ekarmame. Ada kumama saye barete, usuda sindati undu masote. Fita urari mulu asanu namichatti kuroro agari jedhamtu tana anu nan qaba qawwe naa kenna jireet ijannoo galfate jedhama akka seenan kaasuttiin. Fita urari muluun kun yoosan bulchaa awraajjaa kuyyuu kan ta'an yoo ta'u maqaa adamsa hattuu jedhamus ni qaba. Hattuu hedduu adamsuudhaan waan beekamuuf agariin garuu hattuu miti inni qabsaadha. Egaa fita urari muluun yeroo baay'ee barbaacharra turan waraanas walitti bananiiru. Ashkaroonni namicha kanaa garuu waraana fi irree agareetiin daaraaf daakuu ta'an kanas seenatu galmeesseen. Yoo san gaafii namicha kanaatiin mootummaan deemoftorii Ameerikaa 5 kenneefi. Haaluma kanaan innis ashkaroota isaa burruusee tasammaa dabalee fi kan birootti hiree adamsuuf itti qajeeleen. Aanaalee Giraar Jaarsoo, Dagam, Yaayyaa Gullallee, Kuyyuu warra Jaarsoo fi Abootee keessa naanna'uudhaanis ni barbaadan. Haalli isaanii adamuudhuma fakkaata ture jedhama. Keessa'u Leemman Sillaasee naannawa dhaloota isaa waan ta'eef akka waan gogorrii barbaadanii bosona addaan sassaaqanii barbaadan jedhama. Jarri kun gara boodatti duukaa agariitis argataniiti turan. Argachuu qofaa miti marsaniit abidda rasaasaa itti roobsan. Dhukaasa kana keessatti ashkaroonni kun yoo du'an kun ni madaan kun immoo dheefan kottee koo nabaas jedhan. Jarri kun dheefa qofa otoo hin taane qawwee Ameerikaan hojjatte awraajjatti deebisan. Uummanni segaa yoo tanaadha kan sirbe. Ana rabbitu nabaase dabalee gurrarra yaase burruusee dheefatu baase qawwee awraajjaa gachisiise jedhan. Waraanni kun erga dhaabbatee guyyaa 5 booda wanta tokko raawwate. Agariin hoolaa qalatee erga nyaatee booda kal'ee fudhatee gara magaalaa Garba Gurraachaa deeme. Agariin gara kana kan deeme daldaltuu kal'ee hoolaa fakkaatee of jijjiireeti jedhama. Yoo achi ga'u fita urari muduu asanuu ashkaroota isaa waliin asii achi jedhu. Agariin hirrifanne rifaatuun gonkumaayyuu itti uumne. Yoosan wuccuu walirraan uffate keessa kan jiru qawwee inni waanin onni isaa ni goobsa. Kana malees uumamaan gootadha. Kanaafuu ija fuudhuun hin jiru. Itti qoosee mooksee darbuu barbaade. Dhaqee bira geenyaan gooftaa koo jedhe mataa gadi qabachuudhaan.
maal barbaadde jedhee fuuta uraarii muluu Hasaanuunis tuffiidhaan kallee kana biteetaan sharafa qarshii 50 dhabee jedhe daldalaan kallee kunis fiita uraarichi homaa hin shakkine qarshii gadi baasanii sharafaniif agareenis qoosa kana seenaadhaaf dhiisee bira darbe namichas ejjataan awwaale. Magala sarare batata sabiru ya magari tulu ya mulu bazaru kota walinana kota walinana namajru mare pande malwani kana digira darida jitu adarana jire nigarida duata sarida Milanu bilaga, milanu bilaga, matuna rabbisu, manu sinaramu. Kibbuma san keessa namni dhaadachuun lolaaf ka'e tokkos ni mul'ate. Innis Balambaraas Nugusuu Asaaminooti. Namni kunis ni dhaadate. Namtichi gabaabduu godoloo tana jedheen warra biroo waliin yoo akkanatti haasa'u wanti tokko jalaa dhokate fakkaata. Balabbaatonni gaggabaaboon abbootiin lafaa hooggantoonni gaggabaaboon itti mul'atan yoo agariidhaan gabaabduu tana jedhan. Dhaabbata yookaan hojjaa Haile Sillaasee yaadatanii laata jedha barreeffamni irraa arganne. Egaa agariin ilma hiyyeessaati. Akka warra kaanii sanyii lakkaa'uu hin danda'u yookaan immoo aangoowwan Dajjasmaach Fiixauraarii Giraasmaach Ciqaashoom Raas jedhaman kanneen hin qabu. Agariin nama mirgaaf lolu, nama walqixxumaa barbaadu, nama dimookiraasii facaasee biqilchuu barbaadudha yoo san maqaan inni qabu Agarii Tulluu kan jiru qofaadha. Egaa Balambaraas ni dhaadate namtichi gabaabduu tana nan jibbiiffachiisaa jedhe. Akkuma barame ammoo oduun kun gurra goota kanaa ni lixe. Haaluma kanaan akka waraanaaf qophaa'an itti erge. Akkam qophaa'ee kan eegakaa jedhe Balambaraasichi. Galgala tilmaaman gara sa'aatii 11tti Balambaraas Nugusuu Asaaminoo bullukkoo ofii maranii qawwee ofitti hirkisanii balbala isaanirra gagan dhaalu ture. Ashkaroonnis qotiyyoodhaaf marga kennuudhaan isuma bira eegaa jiru. Magala sarare batata sabiru ya magari tulu ya mulu bazaru kota walinana kota walinana namajru mare pande malwani kana digira darida jitu adarana jire nigarida duata sarida Milanu bilaga, milanu bilaga, matuna rabbisu, manu sinaramu. Hiyyeessi kara deemaan tokko qanqalloo fannifatee wuccuu ciccitaa tokko kaawwatee Balambaraas Nugusuu Asaaminoo bira gahe. Bira geenyan immoo lukatti kufee ni sagade. Sagalee isaa yarsees ni dubbate. Gooftaa koo biyya fiixaa jedhamtuun deemaa jira. Garas kanan deemuuf immoo haati koo wanta dhukkubsatteef gaafachuuf amma wanta natti dukkanaa'ee fi karaarra shiftaan ni sodaachisa wanta jedhameef sodaadheera jedhen kadhattichi qanqalloo baatu kun. Yoo tana Balambaraas homaa hin shakkine kadhattichi kadhaasa itti fufe. Gooftaa koo asuma dallaa kana jala na bulchaa jedheeni. Aadaadha wanta ta'eef Balambaraas Nugusuunis ni heeyyaman. Takka turraan immoo taphuma tapha keessaa waa'ee agarii kaasanii kadhatticha kana taphachiisan. Kokkolfaa isuma agarii jedhamu kana lafarraa dhabamsiisuu akka barbaadan itti himan. Kadhattichi kunis suuta gamana laallachuudhaan shugguxii tokko mudhii jalaa luqqifate. Luqqifachuu qofa otoo hin taane hatattamaan laphee isaan irratti qabee akkan sochoone
jedhem balan biras balaan itti bu'eera. Amma kaa samiin qulqulluun kun ardiin qulqulluun kun immoo samii itti fakkaataniiru. Agariin yeroo hin balleessu. Namicha kana akka qotiyyoo ashkaroota waliin duuban oofee mana tokkotti naqee itti cufe jedhama. Kanaan booda haadha warraa bira dhaquudhaan meeshaan waraanaa fi qarshiin eessa akka jiru gaafate. Isaanis kirkiraa ni agarsiisan. Qawwee fi qarshii namicha kana erga naqatee booda meeshaa emmi waan isaa fuuldurumatti walitti qindeessuu qabe qanqalloo keessaa baasuudhaan. Kanaan booda Agarii Tulluu jechuun aanadha jedheeni Balambaraasin odoo itti muubaateyyuu Balambaraasichi beekeera. Namichi kun duruma yoo shugguxii ol baafatu akka durfamu beeke. Agariin abshaaladha. Nama tooftadhaan gaara dhiibudha. Nama tooftadhaan qabsaa'udha. Kana amma Balambaraas sirriitti qalbifataniiru. Namichi kun Agariin haala kana ni dhufaa jedhee eegee hin beeku. Namichi kun kan eegee nama dhaadachaa dhufu nama qawwee toorri hin dandeenye baatee rasaasa akka rooba gannaa roobsaa dhufuudha. Agariin garuu kadhattuu fakkaatee itti dhufe. Gootummaan tooftaa fi teeknika adda addaa akka fidus hubateera Balambaraas nugusuuni. Amma maal wayyaa jedheen Agariin namicha kana ilaalatu. Gooftaa koo balleesseera jedhe Balambaraasichi mo'amuusaa agarraani itti fufan. Namichi kun yaada itti laatan. Ati gooftaa koo waaqadhaa jedhaniin. Agariin namicha kana ajjeesuu hin barbaanne. Kanaafuu dhiifama godheefi. Garuummoo waada tokko ni seensise. Kanaafuu obbo amma sin ajjeesu si dhiiseera. Xalayaa kana Fiitawuraarii Maammoo Bashaatti naa geessii jedheen. Fiitawuraarii Bashaan bulchaa awraajaa Yoosaneeti. Kan biraammoo jedheen Agariin ni ajaje. Kan biraammoo wanta har'a uumame kanas dhoksuu hin qabdan. Kanan ta'u taanaan fiichee dhufeetan nama kolfaa isin taasisaa jedheen odeeffannoodhaan amana wanta ta'eef. Ani kotadhee buleera, horii horsiifateera, ka'een koos mitoomeera, nagaan koos na eegame, ofiin sobbulcheera. Hundumaa naa guuteessa, galataan si galfadha, bu'aa keessan gammadee, biqiltuu dirree darraa. Fageenya qaxxaamuree garuma yaadaan deema daandiin shaaga'eem sagalee kee milkooftuu simbii roowweetuu ishee qaamaa qaamila kootii awwaara taa'ee kophee kaawwate kaaduu ummataa gubbeessaa gaatti sargatee itti soorate gaatti raamuka silkii kan biyyaa biyyuu uumaa sodeessu ergaan sitti dhaammataa akka gammachuu koonaa ibsitu ergaan sitti dhaammataa akka gammachuu koonaa ibsitu. Balambaraas nugusuunis akkuma ajajamanitti ganamaan gara awraajjaa deeman. Gubbaa yaa dhaadatan malee keessi isaanii amma bishaan ta'eera balabbaatota hundaa jechaadha. Yeroo hin beekamne keessatti balaa kan itti buusu isaanitti fakkaata. Agariin immoo haadha kana wanta bareef guyyaa akkana eebelu nan ajjeesaa jedheetu holola magaala keessa gadhiisa. Warri oduu kana fuudhanii dabarsan immoo hedduudha. Yoo tana dacheenii fi samiin salaalee sodaadhaan hollata. Agariin goota waan dubbate hojiirra oolchu ta'uu ummanni waan beekuuf eebelu sareen isa nyaattee Agariin qophaa'eef jedhan. Hunduu yoo tana gurra isaanii qeersa. Warri balabbaatota roobni roobee yoo bakka kaan buusi shakkii dandammaqu. Ashkaroota isaaniitis taa'eef ka'ii dhoorku.
maalinni jedhanii gaafatu. Bakka kaadha gooftaa koo jedhanii ashkaroonnis ni deebisu. Mee balbalatti bahi ilaali agarii ta'innaa jedhu. Isaanis bakka dhokatanii ni ajaju. Magana sarare bakada sabiru ya magari tulu ya bolu bazaru kota walinana kota walinana namajru mare kande malwani kana nikira darida jitu ajarana jire nigarida duata sarida Milanu giraga, milanu giraga, matuna rampisu, manu giraramu. Kita engineer tadi sana, saya tanya ni kena ke jamarani. Achumarani furma farramani sultanya ya anu gorgisi gafa digami sadi babaja ajizna tanjeramu furma kaban furma tani ni tukleju ini jala koriti sa tani bedede me aban amnani suratani wa tadra moni gate kun tigate kun oliti gate gate de man margo nal mara rawa kamiti ganne gallana anje ay ganengal fudanne gallana Nabi wae kita mengisi kisah ini kau cakap kita serius ana bakarrafuna kaase mana kaya ke sanjira wajin kani ujala mau betangkani kidame sago karagan tu polisi ya jangan nama mu kepada tigalle awai rapu dan ne itembaka sitemati jammare ini ujakan jammare ujakan kesa ti cuma berbada gader ginane se inar kan tenni Obbo Bardame Hiriyan agarii kan dubbatan. Agarii merasa sini tahu akka jedhamu akkasitti akka haasamus dura tooftaa inni fayyadame keessaa rasaasa isa artifishaalii ta'e qabaatti galchee natti tokkosaa jedhee inni tokkosanii sagaleen hin dhaga'amaa garuu rasaasni isa rukutuun isa rasaasni rukutu kan jedhamu labsiin bahee waan namni haasa'us immoo teepireekardinii uggasan jedhu inni hin qaba sanyannoo jedha. Readaan kubasin haasoftan kun waan dhimmannu jedhedha. Yeroo dhagaa kan jedhu namni waan maqaa isaa ta'u haala kanaan tooftaa babal'ifatee naannoo tokko gara naannoo tokkootti maqaan isaallee akkasitti babal'atan jechaadha. Obbo Ayyaraa Mangashaa Ilmaa Garii Tulluuti. Kabutas wali guddaatu godhamaa ture. Yeroo sana keessatti namoota firasaa ta'an hunda hedduun tumuun gochaawwan sukkanneessaa ta'an irratti raawwachuutu ture. Yaa ta'uti garuu yeroo isaan naannoo sana socho'an agariinis naannoo sana socho'aa ture wanni ammarra dhaabbadhee yeroo laaluu nama ajaa'ibsiisu. Namoota waraanni yeroo sana socho'ee agarii fidaa jedhanii uummata cinqanii hawcaacinyi jedhu jecha yeroo sanaatiin namoota yeroo walitti qaban agariin yeroo sana keessatti nama umrii 25-27 ture. Dhumarratti yeroo du'u nama 27 ture. Garuu baay'ee xiqqaa ture. Maanguddoota yeroo sana walitti yeroo qaban bullukkoo uffatu maanguddoon naannoo sana. Maanguddootuma sana wajjin innis bullukkoo uffateeti wajjiniin taa'a.
maanguddoo ta'e jechaadha. Namni dargaggeessa ture. Karaa gambiraatiin yeroo sana keessatti meeshaa waraanaas argachuudhaaf yeroo socho'u keessatti bituudhaaf waan danda'amu miti. Warrooti abbaa lafaa irraa meeshaa fuudhaas kan ture. Baay'ee kan si dinqisiisu hoolota wajjiniin mana warra abbaa lafaa sanatti galgala galuudhaan qorannoo keessatti hoolota wajjin erga galee booda yeroo isaan waa nyaatanii erga rafanii booda meeshaa isaanii mataa duraa kaasee. Obbo Salamoon Kuchuu bulchaa godina Shawaa Kaabaa fi Eessumaa Garii. Torban darbee akka ibsinetti Haile Sillaaseen Salaale Bataskaana Dabra Libaanos wayita dhaqanitti uummanni sodaachaa akka ture. Haile Sillaaseen immoo agaree sila shaffate jechuudhaan jeneraal tokko itti akka ajaje seenessinee turre. Jeneraalichis oolee hin bulle poolisii hedduu fidee irratti gannaqe uummata Salaaleetti irratti. Uummannis ni unkurame. Garuu immoo warri baalabbaatotaa loltoota meeshaa ammayyaa hidhatee argachuu isaaniitiin gammadaniiti jiru. Yeroo san keessa naannoo kanatti Dabra Libaanos kan jedhamu Gadaamii Abbaa Taglee jira. Haile Sillaaseen waggaatti yeroo lama hin dhufa jechaadha. Helikoophteraanis konkolaataanis hin dhufa. Yeroo kana keessa yeroo inni waan kan hunda raawwatee naannoon kun garmalee na'ee jiru kana keessa waggaa dhufu Haile Sillaaseen kan waan tokko ilaalaa sirnichitti sirriitti akka duritti soluu didee namni hundi naanaadha fuularraa waggaa dubbisu maali jedhee nama dur beekuutti itti siqe waggaa gaafatu agaree shaffitoonu agaree jedhanii agaree shaffitoonu kan jedhan. Obbo Ayyaraa Mangashaa Ilmaa Garii Tulluuti. Poolisiinis erga achi ga'ee agaree namni jedhamu bosona galuun bareera. Kanaafuu basaastuu agaree hordoftus itti godhaniiti jiru. Poolisiin tokko haala kana gochuuf immoo hiyyeessa fakkaatee hordofaa jira. Agarii erga argeen booda immoo waggoota 3 tajaajiltuu isaa ta'e hojjeteera. Isa faana bu'ee ta'u. Agariinis hin qabamu. Yeroo hundaa qabni otoo jedhanuu harkaa mucucaatee deema. Haala kana gaazexaan poolisii Armijaa jedhu bara 1962 gabaasa baasee jira waa'ee agarii fi poolisii kanaa. Mata dureen isaan fayyadaman ammoo dabaloo labaashuu poolisii Yebaala Garuu faannoo kan jedhu ture. Agariin lubbuu uummataa keessattis dhokateera. Yeroo baay'ee rasaasa harreedhaan fe'anii barbaacha yoo deeman uummanni tuffatame, uummanni ciitame, uummanni mirga dimookiraasii dhabe, uummanni afaan isaa akka hin dubbanne dhoorkame goota kanaaf haala mijeessaa. Warri agarii jibban garuu maqaasaa xureessati kan turan hattuudha jechuudhaan. Agariin garuu hattuu miti mirga gaafachaa ture. Warra isan tuqne itti bu'ee hin beeku. Saba fedheeyyuu yaa ta'u hiyyeessarra gora. Hiyyeessa tajaajila. Warra baalabbaatotaatis taanaan warra uummata hin tuqne ittiin dubbatu. Uummatichi rakkoo yoo irra ga'e agariitti dhaqanii himatan. Agariin tooftadhaan yookiin rasaasan dhaqee adaba. Hattuus akkasuma hin jaalatu. Odeeffannoon arganne akka jedhutti hattuuwwan garbuu fi hoolaa qabee poolisiitti ergeera. Garuu immoo warri maqaa isaatiin hataa jiru ni turan. Warra maqaa isaatiin hatan keessaa tokko namuma isa faana shaffate jedhama. Agariin gaafa kana dhaga'u ammoo aariidhaan nama kana hordofuu eegale. Namichis kana dhageenyaan bulchitoota naannoo sanaatti harka kennate. Qawwees ofirraa galche. Bulchiinsi garuu qawwee kee siif eebbiseeraati agariidhaan qabii jedhe. Poolisiin namicha kana wanta hordofuuf immoo qabatee mana hidhaatti galche. Agariin qabeenya uummanni kennuu fi kan baalabbaatota irraa naqatu qonnaan bultoota hiyyeeyyii ta'aniifis ni gargaara jedhama.
ummatichi wallolee yoo gara murtiitti qajeele adamsee walitti araarsa. Nama mirga dhiibee akka irra buusaa bira ga'uudhaan gorsee gadhiisa. Ummatichis waadaa galaafi. Kana darbee namni mirga ormaa dhiibee waan harkasaa ni argata. Garuu immoo sobaan yoo yakkame agarii waliinis mormuun ni danda'ama. Ani balleessaa hin qabu hin adabamu jedha abbaan mirgaa. Mee kakadhuu jedha agariinis gama isaatiin. Kakuudhaan qoosuun hin jiru. Sobaan kakachuun cubbuudha. Kuni amantii fi safuu ummataati. Kanaafuu kana booda akka waliin tuqneef walii kakatu. Akka odeeffannoon arganne ibsutti agariin akka mootummaatti sodaatama. Yoosaan adaraa agarii adaraa seeraa jedhee ummanni akka kakatus seenaan ni kaasam. Kakachuu kanarratti dhirsaa fi niitiin agarii irratti akka wal lolanis seenaan ni yaadatam. Dhirsi qonnaan bulaadha. Niitiin garuu sanyii baalabbaadhaati. Egaa dhirsi kun galgala yoo rafu waaqa kadhata. Yaa Rabbii yaa waaqa agarii uumte nagaan na bulchii jedha. Qawwee mataa dura godhachaa ta'u. Niitiin immoo kana dhageessi yee jetteeni. Yee kan kee qawween buluqa oo'aa dhugaa ati agariidhaa gadi jetteen itti buufattes ni arrabsite. Agariin immoo waan akka kanaa ni dhagaata. Gaaf tokko galgala warra kana jedheen hunduu rafaatuudhaan lafa lixan. Niitii tanaan bishaan danfisii jedhaani. Maalan godhaa jette isheenis ni gaafatte. Marqaanaaf marqitaa jedheeni. Agariinis ni deebise. Dhirsaan immoo ani sin tuquuti callisii ciisii jedhe. Bishaan erga daffee booda agariin ilkaan cineennate. Bishaan kan dhugu qawwee isaa otoo hin taane qaama keetii jedheeni. Bishaan daffa kofatti gadhiisee jechaadha. Agariin wadda hordoffiin itti cimu ammoo maqaa fi naannoo ni jijjiirrachuu calqabe. Al tokko tokko akka qeesitti uffata. Al tokko tokko immoo akka kadhattuutti deema. Jarris akka malee adamsu. Uummannis faaruudhaan waaqa kadhataafi. Kuyyuu roobiyaa cabbii, kuyyuu roobiyaa cabbii. Nafseetti faradanii agarii tulluu baasi yaa Rabbii jedhan. Jarri kun hin rafne namoota agarii fakkaatan adamsuudhaan qaban. Yoo inni Finfinneetti deddeebi'us ashkarichi isaa ni gabaasa. Poolisichi basaasaa sun jechuudha. Finfinneetti naannoo Qacanee Madaaneelam jedhamus iddoo isaa akka ta'e ni beeku. Garuu yoo isaa itti dhufan cinaa dhaabbateetuma itti kolfa. Mana tokko guyyaa tokko bula. Konkolaatas yoo sakattaan sharaa jala dhokatee ilaala. Yookiin itti dhukaasee jidduu isaaniitiin darbaa walitti bubbuusa ta'u. Salaaletti wanti guddaan mul'ate wanti biraa namoota agarii fakkaatan egaa adamsanii qabuudha. Gaaf tokko magaala Fiichee keessatti namichi geessaa tokko manatti galuuf deemaa ture. Yeroon isaa immoo galgalaadha. Namoonni tasgabbii yookiin seekuritiin immoo duubaa itti qaxxisaati jiru. Duula kana keessatti bulchaan awraajjaa yoo saniitis hirmaateera seenaan akka kaasutti. Egaa namicha yaada bultii hojjetatee galaa jiru kanaan eenyu ati xaaphuu jedhuuni. Yoo tana hunduu hurrumtaadhaan qawwee itti qaban. Geessi kun qawwee sodaatee dhaabbatus karaa irratti sarbamuu isaatiin aaree ture. Ta'us garuu eenyutti aaree maal buusa ni dhaabbate. Erga bira gahaniis ati eenyuun itti baay'ate sodaachisuunis akkasuma. Namichis ani anumaa jedhe. Isaanis itti fufan. Amma si barbaannati qajeelii jedhan. Sodaachisoodhaaf immoo qawwee qaqaqa'u gochaa turan.
Namichis ni gaafata. Ani hin deemu maaltu narratti argame asumatti natti himaa jedheen. Isa achumatti sitti himna jedhan. Isaanis irra itti haasa'u. Yakka tokko malee eessan deema jedheen. Isaanis maqaan kee eenyu jedhaniini. Taaddasaa Hayila Mikaa'el jedheen. Hin amanne. Ammas ni shakkan. Manni kee hoo eessa? Kunis gaafii isaaniiti. Kunoo naannawa kanaa jedheen. Namni si beeku jira. Jarris itti fuftee gaafatte. Deebiin isaa ana gandi kun hunduu na beeka kan jedhudha. Manas itti agarsiise. Sana booda ati callisi jedhaniit ollaa walitti guuranii gaafachuu eegalan. Hunduu lakki kuni Taaddasaadha jedhu. Kana qofaan amanuu hin dandeenye. Itti aansee ammoo mana isaatti geessanii daa'ima isaa gaafatan. Daa'imni isaa kan afaan hin hiikkatinis Cabaqaat maqaa itti himte. Yoo tana dhakaa agarii ta'uu dhiisuusaa kan baran. Akka seenan kaasutti ammoo namoonni hedduun haala kanaan dararamaatti kan turan. Agariin erga Salaalee deemee Finfinneetti warri iyyaan hedduudha. Achiis sanyoo qaba. Adamsoon yoo itti hammaatu ammoo Wallaggatti qajeele. Agariin miliyoonaan barbaadamu argamaa laata moo harkisaa ammas abidda ta'eetuma itti fufa. Amiga waregame tunu madana ganina Amiga waregame tunu madana ganina Bara 1962 poolisiin Haayila Sillaasee tokko lafatti hafne. Waraanni kun sulultaa egalee hanga dhaqee Gwaatsiyoon yookaan qarree Gwaa gahutti namichuma tokkicha kana adamsuuf hiriireera. Kaayoon hiriiraa kun fuula Agariin bahuun duuchuudha ture. Agariin garuu isaan bira darbuu hin dadhabu. Finfinnee erga dhufee booda Salaalee fi Finfinnee gadhiisee Wallaggatti galuu barbaade. Qabsoosaa Wallaggatti babal'isuuf. Kana gochuuf ammoo miiltowwan isaa lama kan Qacanee yookaan Finfinnee jiran jechaadha wajjin deemuu qaban. Suuta jedhee naannoo ergame mil'atee booda jara kana barbaacha mana sanyoosaa kan Qacanee dhaqeen. Jarri hin jiran, niitinis hin jirtu. Agariin wanta tokko ni shakke. Naannawa kanatti basaastuun yookaan seekuritiin baay'achuu ni dandeessi. Kanaafuu xalayaa qofa barreessee deemuu qaba. Xalayaan inni barreesse Salaalee keessa socho'uu hin dandeenye marfamteerti. Kanaafuu ani Naqamteen deemaa na duuka koottaa kan jedhu ture. Xalayaa kanarratti egaa hoteela Bulullee ibseera. Yeroo murtaa'e booda jarri lamaanii fi niitiin yoo dhufan manichi marfameera. Garuu jarri lamaan dhukaasa bananis du'arraa hafuu hin dandeenye. Booda moo xalayaan Agarii sun poolisii harka geessee jedhama. Poolisoonni humnaan elektirikaan guggubanii niitii sanarraa fuudhanii warri jedhan ni jiru asirratti. Lakkisaa biddeena barbaacha akkas gootee kan jedhanis hedduudha. Garuu xalayaan tun goota Salaalee kana duukaa dhoofsitteerti. Warri basaastotaa haala xalayaa sanaatiin egaa humna cimsatanii gara lixa biiftuu gara biyya bunaa fi warqitti qajeelan Wallaggatti. Yoo tana bifa isaa kan beeku hiriyaan isaa kan durii tokkos isaaf faana ture jedhama. Egaa hoteela jedhamu yoo gahan akkuma warra kaanii dhuguu calqaban jarri basaastotaa kun
yoo tana agariin hin turre booda ni dhufaa abdii jedhuunis ni eegan. Akkuma abdatame gaa agariin homaa otoo hin shakkin dhufee hoteela seene. Namichi bifaan isa beekummoo jarattii basaastotaatti nyaara bute. Goota salaalee har'a waaqni ganuu hin oolu. Jarrikaa utaalanis silliqsanii qabatan. Miliqee boombii dhodhoosurratti cimaa akka ta'es ni beekama. Kanaafuu gateettii lamaan sakaalanii qaban jedhama. Sakaaluu qofa otoo hin taane afamuuzii qawwee itti qabanii dhaabbatan hin socho'in jechuudhaan. Agareenis hin callifne. Maal barbaaddan jedhaniin. Us amma harka keenya keessa galte jedhaniin. Adaraa seeraa ani nama nagaati jedhe agariin irra deebi'uudhaan. Maaqoostaa obbo agariisi miti jedhaniin. Agariinis agariin kami ani hin beeku ani maqaan koo Biraanuu Asfaaw jedheen. Kiisii isaa ni sakatta'an. Kiisii keessaa immoo eeyyama daldaltummaa barbareet argatan. Garuu jarri waan kanaan waan mooffaman hin fakkaatan. Irruma caalaa of eeggannoo itti cimsan. Namichi hiriyaasaa kan diina isaa itti ta'e kun immoo isuma hin soba isuma jedheen. Yaa sabba shaara lammi aseeraa kormatoo yaa sabba shaara lammi akka namaa taatu namni aseeraa kormatoo akka namaa taatu namni otoo bisilaa gammudu aseeraa kormatoo yoo katamaa taate malee gosti ofii namaan kennu aseeraa kormatoo yoo alagaa taate malee ministirii baalee buna aseeraa kormatoo ministirii baalee buna gama ormaadii sintuqnu aseeraa kormatoo hojjetanne tuuma kulla gama ormaadii sintuqnu aseeraa kormatoo hojjetanne tuuma kulla. Agariin biyya kanas gadhiisee walla bu'uu barbaadetti ture jedhama wayita san. Garuu ni durfame malee waggoota baay'eef salaalerraa kan laboobaa ture. Abiddi salaalee guraandhala 8 bara 1962 waggaa 40 har'aa harka poolisiitti kufeera. Amma gara jalaa bahuun hin qabu. Basaastonnis milkaa'uudhaan uffoo jedhaniiru. Diittawwanii fi balabbaatonni salaalesis ciisanii bulaniiru. Maqaa agariitiin kan kakachaa ture uummanni salaalee garuu garaadhaa gubateera. Yaa hoolota oborii hoolota amdee gugurraasanii shiboo irra maranii harka agarii abiddasanii jedhan. Yoo san hunduu boo'eera. Samiinii fi ardiin salaalee malkaa fi tulluu salaalee rifataniiru. Mucaan isaan uuman umurii isaa waggaa 27tti diriidhaan akka saree hidhameera. Poolisoonni Haile Sillaasee kana qofaan hin hafne. Agarii fuudhanii biyya salaaleetti geessan. Mucaasaa kan waggaa tokkootis itti agarsiisan. Agariinis hafuura baafate. Bagana fiddan odoo hin du'in mucaa koo argeeraa jedhe. Jarri garuu namoota biroo itti mee akka waatu barbaadu jedhama. Yoo san qawwee fi boombiiwwan awwaale keessaa muraasa qofaadha kan agarsiise. Ammas sodaa tokko malee mucaasaa ija keessa dhungatee biraa deeme. Jarris mana hidhaatti geessite. Mana hidhaatti yoo geessan ummatichi aarullee gaafachuu ni sodaate seenan akka kaasutti. Namoota isatti dhiyaatan waan qabaniif. Haala kanammoo uummanni akkas jedheeti kan sirbee. Karaan salaalee kamii galaa geessinaa sinjibbine yaa agarii balaa dheessinaa jedhan. Magaalaa salaalee bataadha saabirruu yaa magarii tulluu yaa mooluu masaanuu kootta waliin naanaa. Agariin hidhamuun qofti ga'a akka hin taane balabbaatonni mari'ataniiti turan. Manneen murtiitis kan duraan godhanii hin beekne agarii irratti ni muddaman. Qabamee baatii tokko keessatti murtiin du'aa itti murteeffame. Yakki inni hojjete ammoo qabeenya uummataa saamuu, gubuu, nama ajjeesuu kan jedhuuni ture. Obboleewwan isaa mana hidhaa jiranis akkasuma carraa kana keessa bu'an. Hirkoo tulluu fi jimaa tulluu jechaadha. Akka seenan agarsiisutti jimaa tulluu qonnaan bula malee jara kana waliin hirmaatee hin beeku. Namicha kana du'aaf kan qopheessan ta'uun gaddisiisaa kan ta'e kanaafi
sodaan jarasanii obboleessaaf gadoo ba'uu danda'a kan jedhurraa uumame jedhama. Kanaafuu ilmaan tulluu sadeenuu fannisuuf mukkeen abaaraman magaalaa Dagametti dhaabbataniiru. Uummannis adabbii kana akka ilaalu affeerameera. Guyyaa jala bultii ajjechaa kanaa haati agaree garaan dadhabee galaa isa dhumaa baattee gara mana hidhaatti deemte. Gadda kanaan qaamni ishii muka, gogaan ishii immoo shushuntuureera. Wal arganillee walitti siqanii wal dhungachuun nagaatti walii dhaammachuun rakkisaadha yoosan mana hidhaatti. Haati gootaa, haati agarii, ilma koo tushaa fi mukasii qopheessan jetteen garaa dhalaa sabbataan hidhachuudhaan ilmammaa haadhaa immoo harma ishee irratti cobsuudhaan. Haati agarii ilma koo lammata wal arginu obboleewwan keetis si waliin fannifamu nagaatti ijoollee koo jetteen. Badee sadee warra tokko badee baala godha badee sadee warra tokko. Tokko du'ee lama tafu badee baala godha tokko du'ee lama tafu lama du'ee tokko tafu badee baala godha sadi du'ee maaliif tafu. Yaada to yaada rabu wate bala koda ergati doma kursan bali gara rabu wate ya bagema yaada ba ya bagema. Dhaggeeffattoota keenya agariin ni bo'a jettuu laata? Maaliif hin boonye? Goonnis ni bo'a. Boonyi isaa garuu gara alaatti otoo hin taane keessatti uummata isaatiif bo'a. Agariin galaa erga fudhatee booda baay'ee dhaabbachuu hin dandeenye. Haadha isaa kan akka dhallaadduu bishaan keessaa raafamaa jirtu sana garaa balleessuu hin barbaanne. Haati garuu achuma dhaabbattee haftee balbalarra dhaabbattee haftee jechaadha. Ya jirroko, ya jirroko, ya nani ya arbeko, erke pontena kapedeseko. Ya jirroko, ya jirroko, ya nani ya arbeko, erke pontena kapedeseko. Kona desse bayena desse kase ben magaje gavana unka pede bese kona desse kuch barbade kase yare kovagra ko dapiu na kuri ju kanna me phule bo ko bela rimale arme ko kona desse kuch barbade kase yare akira hungo man ma holo tigarana eran kona la rasmale yada kuri yona loba guru matloko ko dinalena ne rasnala akira hungo man ma holo tigarana. Guyyaa wiixataa yookiin hojjeturee iddoo gabaa magaalaa Dagam uummanni guuteeram. Warri baalabbaataa gara tokkoon kuunis gara biraatiin. Takka yoo turu obboleewwan lamaan agarii dhufanitti shaafii baallaa fuuldura dhaabbatan. Guyyaa san Dagam yaa Dagam jaarsi jaartii liqaam sirbi jedhu gonkumaayyuu hin yaadatamu. Hundinuu gaddaani kan dhaabbatu. Hundaa garaan ni bo'a. Ijoolleen tulluu iggoo sadeenuu tushaa fuuldura dhaabbatu wanta ta'eef. Yoo san goota agarii jedhamu kana uummanni hedduun bifaan hin beeku ture. Kanaafuu warri achitti wal ga'an kun goota beekamaa kana ijaan arguufi morma ol baafachaa turan. Yoo tana kun goota gaara sochoose jechaati kan jajaa turan. Kun immoo ni dhaadataafi. Warri baalabbaatotaa immoo ni abaaru. Maal isheen godoloon tun biyya fixxee bar jedhuuni. Warri biroo afaaniin jibbayaa ibsan malee garaa isaanitti jajuu hin oolle. Guyyaa san sa'aatiin qabameefis itti dhiyaatte.
Agareen wanta dubbachuu barbaadu ummatatti akka dubbatu ajajan. Kan ajaje ammoo bulchaa awraajjati. Kan barbaade dubbadhu jedheen. Agariinis harkaa hidhamee lukaa sakaalamus gara balabbaatotaatti achi ilaale. Hunda isaaniitu ni beeka. Hundi isaaniitu agariin dhufe yoo jedhame warra baqatanii fi warra gabbaranii fi yoo tana ijjisaa tasa kaattee balabbaata tokkorra buute. Balabbaanni kun Fiixa Awuraarii Muluu Asanuu nama jedhamudha. Agariin yoo isa argu ummata keessa ofitti waame. Amma immoo maallaan jedhu hidhalaataa jechaa itti dhiyaate namichi kunis. Harkis luknis waan hidhameef amma akka durii sodaan hin jiru. Haa ta'u malee balleessaa tanaan duraateef dhiifama na gaafataa yaada jedhuun kan achi dhaqe. Agariin gaaf tokko garba gurraachatti birrii naa sharaftee jedheen. Yoom sobduu jedhe namichis aariidhaan. Kallee hoolaa qabadhee daldaltuu kallee farkaadhee yoo jedhu garuu namichi rifatee agariinis itti kolfee. Egaa agariinis yoo tana waaqan sodaadhe malee isinan fixaayyuu jedheen. Ati nama balaati gooftaa koo jedhee biraa deeme namichi kun. Bulchaan awraajjaa yoo tana garuu ni aare. Agariin akka watwaatee ummanni kanarraa baru waan barbaadeef. Garuu balleessaa keetiif hin gaaffine jedhaniin. Innis deebisee balleessaa hin qabu jedheen itti dabale. Waan garaa kootii hojjedheera. Obboleessi koo irkoonis akkasuma. Garuu dhiiga jimaa maaliif lafa balleessitan? Sanyii balleessuudha kun jedheen achuma bakka dhaabbateen. Jimaan qulqulluu ta'uu ibsuu isaatiin. Agariin akkuma tushaa yookiin fooyaa jala dhaabbateen dhaadachuu hoo barbaaddaa jedhaniin. Gaafiin akkanaa kun kan gootaaf dhiyaatu ta'uu hunduu ni beekama. Isin dhaadadhaa amma jedhe agariinis. Inni yoo san kan isa gammachiise ummata qabsaa'ee fuulduratti du'uunsaatiin. Egaa yeroon geessee jirti. Namoonni mirga namaa dhiitan sun barmeelii jala dhaaban. Isaan sadeenuu barmeelii sadi jechaadhaan. Ya Zaffa Yaaroo Rabbi, Ya Yaaroo Rabbi, amma gurraan geessuudha. Ogaasi baagoo fiidhanii, yasee maala godhaa. Ogaasi baagoo fiidhanii, farda sagaalaa naasee, yasee yabbaa girmaa. Farda sagaalaa naasee, hojaan barnooti duufanii, yasee maala godhaa. Ani maala naasee. Ogaasi baagoo fiidhanii, yasee yabbaa girmaa. Farda sagaalaa naasee, obarbatee fiidhanii, yasee yabbaa girmaa. Biyyaa waraabaa naasee. Barree gaddaa yaa garii yasee maalaan godhaa. Bara nafuudhaa tuujume. Bara gisee yaa Zaffaa gattee yabbaa girmaa. Yaa Zaffaa yabbaa gumaa. Dushan balloonni duubanii yasee maalaan godhaa. Dushan balloonni duubanii. Ani si maaraanaasee yasee yabbaa girmaa. Ani si maaraanaasee. Yaa Zaffaa Yaaroo Rabbi yasee Yaaroo Rabbi. Hamma gurraan geessuu Rabbi. Yaa Zaffaa Yaaroo Rabbi yasee geessee nassee. Laban labbee seessuu Rabbi. Laban labbee seessii danti yasee yabbaa girmaa. Laban labbee seessii. Obboleewwan sadeen ijoolleen tulluu eggoo erguma tokko fannifaman. Haa ta'u malee tushaan irkoo tulluu fuutee qabde ni citte. Akka seera yoosanitti namni yoo fannifamu tushaan yookiin fooyaan yoo citte dhiifamatu godhamaafi. Gaafa kan irkoo kana garuu seerri kun hunduu ni diigame. Irkoon itti deebisanitti lammata fannisan. Mee kan yoosan arge maal jedha laata? Kunoo dhaggeeffadhaa. Achitti ogaa fannisanii tushaa hundumaa godhanii gaa tushaa bakka sadiitti godhanii sadeenuu fannisan. Fanninaan jimaan jedhan san tushaan isaa achite. Tushaan isaa achitee kufe. Isa immoo maaliif itti deebistanii maal isin godhee? Ani silaa balleessa kiyyaanii jarri kun silaa qotee bulaadha. Maal isin godhee bittanii jedhe.
feetuun beektuu zim jedhii jedhaniif magaa bakka olitti deebisanii lammata fannisanii sadeenu bitan. Obbo Warquu Dabaleeti agarii fi obboleewwan isaa yoo fannifaman nama argeedha. Majananana magala sarare kata dasabiru ya magari tulu ya muru majaru kota walinana. Jarri baalabbatotaa sanyii agariidhaa balleessuu barbaadaniif sanyiin agarii hin banne wayita inni fannifamu mucaan waggaa tokko Salamoon Agariidhaa jira. Akkasumas Ayyalaa Mangashaa har'a seenaa dubbatam. Ijoolleen obboleewwan isaatis akkasuma jedhu. Mee bu'aa qabsoosaa kana akkamitti ibsu laata? Rugmadu illee ka'ee jira faa jedhanii sammuu namaa keessa laphee namaa keessa jiru malee galee jechaadha. Sudaan akka wantooti waa baay'eetu akkasitti ture jechaadha. Kanaaf yeroo san keessaan wanni inni dhagaye namni illee hattuun hinatu naannoo keenya keessatti nama hatu arginaan adabbiin kennuuf waa salphaadhaa miti kan jedhutu jira. Naa kanaaf hattuun illee namni midhaan hin dhaanii hobduun bulu maal immoo nu jira namni midhaan keenya tuqee callaa calleessanii albatanii mana isaanii bulanii. Naa kanaaf uummata sirrii ofitti fudhachuudha. Jaarsolii yeroo inni godhu jaarsolii jilba isaanii dhimmatee safeeffatee haala akkasiitiin ofitti qabaatee ture jechaadha. Qabsoo kana sirreetti ceessuudhaan galmaan gahuudhaaf haala akkasiitiin deemee ture. Laphee namaa keessas kan galee toftaa akkanaa kanaan jaallatama akkanaa kanas kan argate kana ta'uu isaa kan nuti. Obbo Ayyalaa Mangashaa ilma Agarii Tulluuti. Kaayyoon Agariin qabsaafii ture har'arra dhaabbannee yeroo naannoo guutumaan guutuutti galma ga'ee jira jechuun ni danda'a. Yeroo sana keessatti uummanni Oromoo gaaffii inni qabu gaaffii siyaasaa, gaaffii dinagdee, gaaffii hawaasummaa ture, gaaffii sabummaa ture. Sirni dargii barbadaa'ee har'a uummanni Oromoo ofiin bulchuu danda'ee jira. Afaan isaan dubbachuu, ittiin hojjechuu, ittiin barachuu. Aadaa isaa kan awwaalamee ture har'a dagaagaa jira, guddachaa jira. Seenaan isaa kan awwaalamee seenaan biraa katabameef har'a seenaan boonsaan seenaan Oromtichaa ifatti bahee dimokiraatonni Oromoo kan ta'an hayyoon seenaa kana barreessaa jiru. Seenaan kunis calaqqisaa jira. Mirgoonni diinagdees guutumatti uummata Oromoof kabajamanii mirga abbummaa diinagdummaa isaas argatee jira. Karaa gambiraatiin uummanni Oromoo kun lammii biyya kanaa ta'ee odoo jiru akka lammii lammaffaatti ilaalamaa ture yeroo sana keessatti. Har'a lammii biyya kanaas ta'uusaa mirkanaa'e sabaa fi sablammoota biyya kanaa wajjin jaalala irratti kan hundaa'e Itoophiyaa haaraa ijaaraa jira. Kanaaf kaayyoon Agarii yeroo sana keessatti qabsoo jalqabeef har'arra dhaabbanne yeroo laallu guutumaan guutuutti galma ga'ee jira jedhanii dubbachuun ni danda'ama. Obbo Salamoon Kuchuu bulchaa godina Shawaa Kaabaa fi eessuma Agarii. Seenaan ilma namaa keessatti ilmi namaa sanyii ilma namaa akkanumatti hin badu. Anis yeroo san keessa rakkoo yeroo san keessatiin Ayyalaa Mangashaa jedhamu malee ittiin yeroo ittiin ibsachuudhaaf deebanii ana isin ajjeesanii maaliif sanyii naa badu erga jedhamee nama hedduun waan namni jenne fadhisaa Ayyalaa Mangashaa maqaa koo jijjiirradhee san booda guddadhee har'a kunoo sanyii namaa badeen badu ijoollee torban qabaa. Salamoon Agariitis har'a ijoollee gara ijoollee ja'a qabaa. Obbo Salamoon kanarra dabarree kaayyoon isaan ka'an jaarmiyaa malee tooftaa isaaniitiif akkasitti ka'an suni deemee har'a fiixa ga'ee anis Obbo Salamoonis kaayyoo Oromoo kana jaarmiyaa dhaabata dimokiraasummaa uummata Oromootiin gurmoofnee galmaan ga'aa jirra. Obbo Ayyalaa Mangashaa ilma Agarii Tulluuti. Majananana magala sarare kata dasabiru ya magari tulu ya muru majaru kota walinana. Dhaggeeffattoota keenya dargaggoonni kaleessaa sirna nafxanyaa irratti qabsaa'uudhaan injifannoo goonfataniiru.
dargaggoonni ammaa immoo diina isaanii kan ta'e hiyyummaa irratti qabsoo eegalan cimsuudhaan mo'atanii galma barbaadame bira ga'uuf xiiqidhaan akka hojjetan kan jedhu dhaamsa qophii kanaati. Akkuma Dr. Martin Luther King mul'atan qabaa jedhe mul'anni keenyas bal'atee addunyaaf bu'aa kan buusu yaa ta'uu jenna. Egaa seenaan Agarii Tulluu kutaa 6 isinii dhiyeessaa turre asumarratti xumurameera. Yaada yoo qabaattan raadiyoo Oromiyaa qophii maaliin beekamanii lakkoofsa sanduqa poostaa 2919 Adaamaa jedhaanuu barreessa. Ani qopheessaan qophii kanaa Abbabaa Maqraa, ogeessi teeknikaa Urgeessaa Margaa, kan gulaalee immoo Darribee Dabaleeti. Barreeffata yaa suusube yaa seebalaa godha. Barreeffata yaa suusube bara lafoo yaa sabba yaa seebalaa godha. Bara giree yaa gadduudhaan badee sadee warra tokko yaa seebalaa godha. Badee sadee warra tokko. Tokkotu beelama tafu wante bala goda. Tokkotu beelama tafu lama duwe tokko tafu wante bala goda. Adi duwe mali tafu yaada to yaada rafu wante bala goda. Erga duri joma kurtanga bali gara kana rafu wante ya bagirma ya tabaya bagirma.